jirre ilma biyya alaa qabdi dhageenna. Biyya alaati ilma qabaa dhageennan. Ilma isaati diyaaspooraadha dhageennan. Kalaas manni isaa cabuu qabaa jechuudha. Balbala afa gudeedamuu qabaa jechuudha. Fannifamuu qabaa jechuudha. Obboleessa asli dheengadda 30 gaafatan argitan jechuudha viidiyoo. 30 fidi jedhanii jechuudha 30. Haya ishii 30 yoon qabaatin eessaa fida namni du'aa jira jechuudha. Fincaan itti fincaanamaa jira jechuudha. Fincaan obaafamaa jira jechuudha. Warri Itoophiyaatti amanu shani ummata muka galu kana akkana godhaara. Ummata muka galu kana rabbi haa balleessu. Shanee tana rabbiin lafaa isii haa balleessu. Rabbiin shanee tana isii haa fixu. Obboleessa kiyya mootummaa biyya bulchu ta'ee mootummaa sabaaf sabalammoo 22 responsibility fudhatee ta'ee umma shanuu yoo taate yoo seera qabsiisuu hin dandeenye maaliif mootummaa ta'ee angoorra taa'a? Kana bar shaneen nama ajjeesaartii miti. Warra bosona jirutu nama ajjeesaaraa miti. Okay, welcome. Ummatuma kana jechuudha. Ummatuma bosona jiru kana yoo seera qabsiisuu hin dandeenye mootummaa ta'ee angoorra taa'uun hoo maali faayidaan isaa? Nashime. Shaneedhaasa. Shaneetu biyya fixaa jira. Shaneetu ummata fixaa jira. Shaneetu ummata qalaa jira. Okay, shaneen ummata qalaa jirti. Welcome. Abiyyi Ahmad hoo angoo mootummaa jechuun maali inni mee warroonni deeggartoota mootummaa taatan naaf deebisa gaafii kana. Mootummaa ta'ee mootummaa biyya san bulchu ta'ee yoo waan kana kaleessa isatu koottaa galaadhee waamicha godheef ummata kana. Ummatuma bosona jiru kana kaleessa isatu waamicha godheef. Kana bareechiftanii beektanii jechuudha. Ummata kaleessa waamicha godheefi koottaa galaa jedheeni fuudhee galche kaleessa maal yaadee fuudhee galche. Eenyuun fixuu barbaadee fuudhee galche. Eenyuun tooftaa kanaan lafarraa barbadeessuu barbaadee fuudhee galche. Ummata kana kaleessa isatu galchee miti. Eega ni danda'a isin danda'a koottaa galaa jedhee sabaaf sabalammoota 82 Itoophiyaa keessa jiran. Ni horadha jedhee ummata kana galcheeti dirqama responsibility mataa isaa fudhateetiin ummata kana jijjiiruu qabaa jechuudha. Ummata kana jijjiiruu qaba. Ummata kana walii galuu qabaa jechuudha. Hinta utana yakama yakasa fudhatee seera jira ooluu qabaa jechuudha. Kana baran ka gaafii nuti ta'e bar. Kana godhuu hin dandeetu taanaan obboleessa kiyya maali Chaayinaa irraa dhufee mana Itoophiyaa nu haa bulchuu barbaaddamoo Ameerikaa irraa dhufee mootummaan Ameerikaadhaa Itoophiyaa nu haa bulchuu barbaaddan. Dirqama ayyoon tiyya rakkachuu qabdi. Dirqama rakkachuu qabdi haatiti. Dirqama obboleettiin tiyya gudeedamuu qabdi. Dirqama manarraa gaffuudhaafee qalamuu qaba abbaan koo. Shaneedhaafi warra bosona jiruufi ana miskiina oolaa bulaa jedhu maaltu waliin gahe. Shaneedha kanas wal barbaadaa jiran. Let's go wal barbaaduudha bakka jiranitti. Kufee ka'ee barbaaduudha. Rasaasa haadha miskiinaatiin fixu saniin ummata bosona keessa jiru to'achuu qabaa jechuudha. Rasaasa haadha miskiinaatiin fixu saniin ummata bosona keessa jiru san ashabbaariidhee maqaa moggaaseef san barbaaduu qabaa. Shaneedha jedhee maqaa moggaaseef san barbaaduu qabaa. Yoo kan hin taane ammoo aangoo gadhiisuudha. Namitti ofii korkaafachuudha deemee. Hin danda'u miti. Horachuu hin dandeenye miti. Bulchuu hin dandeenye miti. Ummata aangoo gadhiisuudha jechuudha. Gaafa inni aangoo gadhiise Oromoon ummata biyya bosona keessa jiru kanan hin galchiti osoo hin taane gaafas tokko taate Oromoon. Tokko taatee dhagaa diinatti darbiti jechuudha. Dhagaa hadha waliin dhayaartu kana fuutee diinaan dhoofti jechuudha. Oromoon gaafas takka taati jechuudha. Sinii galee gaafa inni aangoo gadhiisee irraa ka'e Oromoon tokko taati jechuudha. Oromoon wal jala gad dhaabatti. Oromoon waliif dhaabbatti. Waliif dubbatti jechuudha. Kana harma isaan harka harma isaan muraa jiru kana gad dhaabbattee ofirraa dhoggiti jechuudha. Hai, maal haasofta? Shaneedha. Ummata bosona jiru san akkana godhaara. Maqatu diyaasporaadha Ameerikaa irraa ka'e adii uffate waa $2,300 kiisii kaayate gara Itoophiyaa gabbo'e taanaani bitaa laalee mirga laalee wanna waa ifaaf niitoorkii gayaa
biyyi jijjiiramteerti. Mootummaa waa baay'ee jijjiiraa jira. Kun ana ibaluu keessa maaliyyoo keessa ispaaltiin akkasitti jalee kun maal inni moobaayil baankii banee maal mootummaa baay'ee jijjiiraa jira. Wallahi mootummaa kana tokko osoo baatanii fakkiyuu yoom kanarraa rakkate uummanni nafseen kaleessas du'aarti hadhas du'aarti. Ani barnaa ajaa'iba bar gaafa Ameerikaaf Kanaadaa irraa galtanii jettan gaafa biyyoota faranjii irraa galtanii maaltu isin sallamsiisan jedhaa bar maaltu isin sallamsiisa ni sallamtanii bar lee sallamtan mee wannummaan isin sallamsiisu maal inni natti himame gaafi nati ta'a bar bishaan xabalaatiin jenne galatoomii luukoo bishaan xabalaatiin jenne amma Iliyaas Boonsaa kana inni sa'a 24 as taa'ee waa'ee Oromootiif ganamaa galgala kan fuudhee ilmoo dhalfachuu danda'u kan fuudhee akka barbaadee jiraachuu danda'u ganama galgala as taa'eetiin waa'ee Oromootiif Kanaadaa kanarra taa'ee ganama galgala gubataa jechuudha. Garuu obboleessi isaa biltsiginnaan Finfinnee keessatti hudduu dhiittii jechuudha. Biltsiginnaadhaaf caammaa miicaa jechuudha. Bakka gaaf duraa Abiyyi zayitiidhaaf sukkaara abbaa Tsahaayee geessu san amma isatu bu'ee hojjetaa jira jechuudha. Abiyyi bar dantaa Oromootiif osoo hin taane abbaa Tsahaayee wanni akkasitti jechuudha akkasitti gudeedee qabeef jechuudha. Waan gaafa duraa Abiyyi gaafa aangoo irra jiru abbaa Tsahaayee isa godhe waan beekuuf kan Suudaanii seene Suudaanii irraa deebisee bar Tigiroota jechuudha. Gaafa Suudaanii isaan seenanii Abiyyiin gaafa Tigiroonni jechuudha Suudaanii seente xiyyaaraan Suudaanii irraa deebisuu hin dadhabne hadda akkamitti Itoophiyaa bulchuu dadhabe. Kan biyya keessaa baqatee Suudaanii seenee Suudaanii irraa deebisee jechuudha. Hadda akkamitti uummata kana horachuu dadhabee jettan isin. Yoon dadhabnee innan jedhe ilaamee aangoo gadhiisee irraa bu'uu qabaa jechuudha. Hin danda'u miti. Kalaas shartatti obboleettii tiyya. Karama gadhiisuudha jechuudha. Kun ammoo dabeessi maqaa fuudheetiin biyya taaddee birruu himatu jechuudha. Donqooroon jechuudha. Otteen jechuudha. Shimallis Abdiisaa ka jedhan kun jechuudha. Maal Shimallis Abdiisaati? Harreen jechuudha. Harree Abdiisaa ka jedhan kun jechuudha. Biyyaaf hin taane namaaf hin taane ofiif hin taane jechuudha. Namni akkamitti usuu gandi isaa dhumatu. Mee gaafa Arsii dubbachuu haa dhafu. Gaafa Walloo dubbachuu haa dhafu. Gaafa Wallaggaa dubbachuu haa dhafu. Kootu bayi zuuzuu jimmaa ta'etu tun jimmi abbaan kan koosee haa godhu bayi kootu jaartii kiyyaaraan alatu laalee kine wuci. Wuci intala kiyyaaratu sallaajaa keessaa dhumate na alatu laalee kibii. Hoola. Beerri gizee kiyyaarri sallaajaa keessaa dhume jala kana teessanii ofiin qootiraan uummata keessanii godhuu hin danda'an dubartii akka teessaniiti. Deemaati haayilaandii bishaanii barbaadadha. Muka mul'awwaa soqadhaa deemaati jala kana teessanii ofiin goroggorinaan jalatti. Homa jimma maqaa jimmaa moggaafattee deemtu sana waa diqaalaa taate waa ilmoo namaa taate na ajaa'ibaan. Jimma ayyaanni rabbi isin haa godhu. Maal isin diqaalaadhaa ilmoo namaarraan dhalanne isin harreedhaa fi sanqatu wal koree isin dhalche immoo maal inni abbaa keessantu harree haadha teessantu gaangeedha. Akkamitti dhiiga namaa akkasii gad dhangala'uusan gubbaa dhaabbattanii dhiiga sallaalaatiin akkamitti akkana jettan. Akkami feelingii akkamiitiin akkas haasoftaa. Osoo mormi cite sun mormi kaleessa akkasitti jechuudha akkasitti. Muramuu didee afaanidhanii osoo inni jedhu sun akkasi gad dhaabbatanii akkasitti qarxaffa godhanii irraa kutan sun morma obboleessa keetii osoo ta'e hoo maal jetta osoo morma obboleessa keetii ta'e maal dubbatta hattuu wal geesse hattuudha hundi keessan wallaahi